walgahii tokkummaa biyyoota Arabaatii fi biyyoota Musliimaa kan Riyaaditti Suudiidhaan gaggeeffamaa jiru irratti ministeera dhimma alaa Saudi Arabiyaa Faisal Farhaan akka jetti yeroo amma dippiloomaasonni Riyaaditti walgahii gaggeessaa jiru kanatti Iiraan biyya teenya misaayilaan dhawaa jirti. Kun immoo dippiloomaasummaadhaaf qaanyidha. Iiraan biyyoota ollaa irratti xiyyeeffattee dhawaa jirti. Kun immoo dogongora guddaadha. Nuti ammoo kana ibiddaanis yoo ta'e deebisaa gahaa ni deebisnaaf ijee ifa godhe jiraachuudha. Yeroo amman tana Iiraan buufata keenya kan ikoonomiidhaan dhawaa jirti. Biyya teenya seeraan malee gartee nu weeraraa jirti. Biyyoota ollaa keenya illee gartee seeraan malee gartee weeraraa jirti. Kun immoo dogongora guddaadha. Iiraan gatii kafachiisuudha taa'ee haasaa godhe jiraachuudha. Walgahii biyyoota Arabaatii fi biyyoota Musliimaa jaamee amman Riyaaditti gaggeeffamaa jiru kanatti biyyoota Araboota hedduu hundi jechuudha irratti hirmaatanii jiran. Biyyoota gartee Musliimaa keessaa Paakistaanii fi ministeerri dhimma alaa Turkiyyaa illee gartee irratti hirmaatee jira. Asirratti immoo isaan hundinuu kan isaan gartee irratti mari'atan dhiibbaa Iiraan biyyoota Arabaa irratti gaggeessaa jirtu kana akkamitti gartee qolannaadha. Dhiibbaa Iiraan biyyoota Arabaa irratti ooftu kana akkamitti gartee irraanaadha. Kana gartee gama fuulduratti yoo gartee lolaanis ta'e akkamitti gartee Iiraan ofirraa dhorkina wanjuu irratti mari'atanii jechuudha. Marii kana keessatti Iiraaniif daayirektii akeekkachiisa jechuudha. Masxanqaqa warningi gartee tahajid kananiif jechuudha. Iiraan ammoo yeroo amman tana kophaa sidhatti dhawamaa jirti gaayis. Ani immoo kan ganjuu waan gartee miidiyaa gurguddaa haasawan irraan isin dabarsa malee waan gartee keessa kiyyaa uume miti. Iiraan haala kanaan never lola kana hin injifattu jechuudha. Biyyoonni gartee amman tana Iiraanitti gartee hirkatanii Iiraaniin gartee dhawe jennuun Raashiyaadha. Raashiyaan ifiif irraa fayyadama jirti. Chaayinaan ammoo faayidaa siitiif kan kanarraa fi Iiraan kophaa siiti jechuudha. Biyyi takka illee gartee biyyi Iiraan gartee deeggartee wajjin dhaabbatu jirtu jechuudha. Akkana wajjin hoggantoota olaanoo biyyi ni qabdi jedhamu guutuu dhabdee jirti. Takka hin jiru. Biyyi takka hogganaa tokko gartee yoo dhabdee hogganaa san gartee bakka buusuudhaaf waggaa meeqatti fudhata jechuudha. Waggaa 20-30 fudhata. Hogganaa tokko dhabuun. Biyyi gartee hogganaa 45-50 dhabdee maal faayidaa qaba? Warri gartee poolitikaa nyaatee dhugee gartee xiinxaluu akka jirutti Iiraan yeroo ammaan tana gartee kan biyyasii gartee dandamachuudhaaf fedhii qabdu ta'e karaa fedhee yeroo ammaa Ameerikaanis isii wajjin gartee taa'ee marachuuf kanatti Iiraan haal dura tokko malee yoo Ameerikaa wajjin teessee maratte biyyasiitiif illee dandamata. Waan jedhamu warri gartee keessa beeku warri gartee dhugaan gartee waa madaaluu beeku kana dubbataa jechuudha. Gama biraatiin akka jedhamutti Ameerikaan Iiraan irratti nukileera darbee balleessuu danda'a waan jedhamu waan jiraati. Buufata gaazaa kan silaa madda galiidhaa kan ta'e kan gartee Iiraaniif jiruu fi jireenya biyyattiidha kan ta'e irra deemanii dhawaa jiran. Kun immoo jireenya biyyaatiif gaagamaa jechuudha. Adeemsa keessa Iiraan akkuma Liibiyaa taati. Osoo gartee akkas hin taane yoo dandamatan irra gaariidha. Dhugaadha Iiraan nama baratee nama qaroome garuu ta'ullee kasaaraan gartee isirra dhufuudhaaf jiru kasaaraa dabre irra caalaa jechuudha. Kanaaf kasaaraan jabaan osoo hin dhufne yoo dandamattee Ameerikaa wajjin haal dura tokko malee karuma fedheenu yoo gatteessee mari'atte irra isiidhaaf gaariidha waan ni jedhamu. Xiinxaltoota gartee siyaasaa beekanirraa gurguddoo gartee warra bubbalanirraa yeroo gartee dhageeffadhu waan isaan haasawan jechuudha. Kanammoo isiniif qodan jira share godha yaasuu biraa follow godha waan jiru hordofisiin biraan gaa soomannis dhumatee jira guys rabbi gartee soomana irraa qabalu soomana booda inshallah gama gartee YouTube yaasuu biraa sadii jira gama hundaanuu viidiyoo bareeda isiniif hin gadhiisa jedhan abdii qaba maybe gartee Facebookaanis numan jira gama YouTube bitiin ammoo na hordofaa guys I love you YouTube kiyya dhagalaati subscribe godhaadha na hordofa nuti yeroo hundaa'u ni jirra inshallah life is continue الحياة تستمر